Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Bocaalaati. Har'a waa'ee postpaid irratti waan tokko isinitti himuuf dhufe. Egaa waa'ee postpaid irratti waan gabaabaa karaa TikTok viidiyoo gabaabaa gad lakkiseen ture. Haa ta'u malee bal'ina isaa gara kanaan dhuftanii akka ilaaltan isin affeereen ture. Haaluma kanaan hanga tokko bal'ina waa'ee postpaid irraa dubbachuuf jirra. Warri YouTube chaanaalii kiyyaa haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan maatii naa ta'a. Video kanas immoo dhumarra akkasiin jaalattan abdiin qaba. Like gochuudhaan nu wajjiniin turaa isin jechuun barbaada. Egaa postpaidin maal inni jedhurraa gaafa kaanu postpaidin maqaan isaa biraa morning after pill jedhama yookaan immoo plan birree jedhama jechuudha. Plan birree jedhameeti waamamaa jechuudha. Egaa kaayyoon postpaidii kana yookaan barbaachisummaa isaa tumtuu maali kan jedhu gaafa ilaallu barbaachisummaa isaa as jeneraal ulfa hin barbaadamne ittisuudha. Kaayyoon ijoon postpaidii ulfa hin barbaadamne ulfa hin karoorfamne ittisuudha jechuudha. Egaa san jalatti ispeeshaalii haalota sadii jalatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tokkoffaa walqunnamtii saalaa hin daangofne yookaan immoo walqunnamtii saalaa of eeggannoon itti irrate keessatti ulfa akka hin uumamne gochuu tokko. Lammaffaa malli da'iinsa ittisa biraa yookaan immoo karoorri maatii biraa yoo kufe fakkeenyaaf kondomiin citee ta'uu danda'a. Malli biraa fakkeenyaa COC yookaan immoo kiniina guyyaa 28 fudhatamtu san dagatamtee ta'uu dandeessi. Yookaan akkasumas malli biraa guyyaan irra darbee ta'uu danda'a. Yeroo akkasii postpaidin fudhatamuu qaba jechuudha. So malli biraa yoo kufe lamaffaan isaa. Sadaffaan immoo gudeeddiidhaan booda. Gudeeddiidhaan booda. Dubartiin takka yoo gudeeddamte ulfi sun for clear reason sababa ifaaf jecha nama sanirraa ulfi jiraachuu waan hin qabneef yookaan immoo nama hin beekamnerraa yookaan nama hin barbaadamnerraa ulfi sun uumamuu waan hin qabneef dubartiin sun akka fudhattu ni gorfamaa jechuudha. Even mana yaalaatti illee dubartiin takka gudeeddamtee yeroo dhufte wantoonni godhamu keessaa tokko mirmaraa ulfaa yookaan qorannoo ulfaa dura godhamee fi yoo dubartiin sun duraan garaan jiru ta'e akka ulfi hin jiraanne qorichi godhu ni kennamaaf jechuudha yookaan immoo postpaidin kun ni kennamaaf jechuudha. Kanaaf haalota kana sadeen jalatti jechuudha. Egaa kanarraan kan hafe garuu postpaidin akka mala karoora maatii idileetitti fudhatamuu hin qabu jechuudha. Akka karoora maatii idileetitti osoo hin taane just akka baakaappiitti. Akka baakaappiitti malee akka qoricha yeroo hunda regular godhanii mala idileetitti fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. Egaa kanaan gana yoo jenne mee akkamitti hojjetaa waan kun akkamitti hojjetaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Postpaid yookaan immoo morning after pill kun almost hundi isaatu jechuun hin danda'ama. Yeroo tokko dubartoonni tokko akka waan ulfa uumamte baasuutitti kan yaadan illee hin jiru garuu akkasii miti. Ulfa uumame hin baasu. Ulfi uumamnaan wanti inni godhu hin jiru. Baasuu hin danda'u jechuudha postpaidin. Inni wanti inni godhu ovulationiin akka hin raawwanne godha. Ovulation jechuun kana dura isiniif himeen ture. Imala hanqaaquun oovaar irraa gara ujummoo oovaaritti taasistu jechuudha. Inni sun akka turu waan godhuuf ovulationiin hin jiraanne immoo dubartiin takka ulfaa'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf wanti inni godhee ulfa ittisu ovulationii sana tursiisa yookaan dhorkaa jechuudha. Egaa akkamitti fudhatama postpaidin kun akkamitti fudhatama jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Postpaidin kun haala garaa garaatiin jira. Abbaan waan piilii yookaan immoo kiniina tokkoon jira. Piilii lamaan jira. USB jedhamullee jira. Akkasumas immoo copper IUCD illee akka emergency contraceptive method'itti ni fayyada jechuudha. Waan piiliin kun yeroo baay'ee kan fayyadaman isaa yookaan immoo levonorgestrel jedhamti. Kiniina tokkittiitu fudhatama. Walqunnamtii saalaa godhameetoo oduu hamma danda'ameen akkuma walqunnamtii saalaa godhameen yookaan raawwateen fudhatamtii jechuudha. Sun abbaan tokko sun abbaan lamaa sun immoo garaagarummaa isaa 12tiin kan fudhatamtuudha jechuudha. Inni biraan copper IUCDdha. Copper IUCD'n kun innillee mala da'iinsa ittisaa uumamaa emergency contraceptive pill kana methodii kana keessa jira. Qoricha miti meeshaa karaa gadaamessaatiin galu IUCD jedhamu sanii innis hanga danda'ameen walqunnamtii saalaa
of eeggannoon itti hir'ate sun raawwatamee sa'aatii 120 keessatti yoo galeef ulfi hin barbaadamne kun akka hin uumamne ni taasisaa jechuudha. Egaa amma gara adverse effect isaatitti immoo gaafa dhufnu adverse effect yookaan immoo miidhaa qorichi yookaan immoo post piiliin kun qabu isinitti himaa. Post piiliin miidhaa baay'ee nama yaachisu qabu, miidhaa xixiqqaa fi yeroo gabaabaadhaaf namarra turan qaba. Inni kaa achi keessaa tokkoffaa nausea and vomiting yookaan immoo garaa hammeechuu fi ol deddeebisiisuudha. Waan akkasii kana ni qaba. Inni lammaffaan dizziness yookaan immoo lafti maruun namni sun akkas of jibbuu maal kunillee hin jiraata jechuudha. Sadaffaan mataa dhukkubbii yookaan headache inni jiraata. Qoricha kan erga fudhatee booda guyyoota muraasa keessatti yookaan yeroo gabaabaadhaan booda kan baduudha. Garuu mataa dhukkubbiin hin jiraata. Inni biraan harma dhukkubuu, harma breast tenderness, harmi lachanuu yoo gadi qabdu dubartiin sun miirri dhukkubbii itti dhaga'amaa jechuudha. Miirri dhukkubbii itti dhaga'amaa jechuudha. Kun jechuun dhukkubbii hamaa dhafshee saaxilee osoo hin taane sababa hormoonitiif jecha miirri dhukkubbii kun dhaga'ama. Yeroodhaan booda garuu ni badaa jechuudha. Yeroodhaan booda kan baduudha. Adverse effectiin yookaan miidhaan qoricha kanaa inni biraa fi baay'ee komanii ta'e marsaa laguu jeequudha. Irregular menses itti fida jechuudha dubartoota waan kana fayyadamanitti. Egaa marsaa laguu jeequun kunis yeroo dheeraadhaaf osoo hin taane yeroo baay'ee torban tokkoon dillee godha jechuudha. Usually dubartoota hedduu duratti post piiliin marsaa laguu torban tokkoof dillee godha jechuudha. Inni biraa dhukkubbii garaa gara gadiirree yookaan immoo lower abdominal pain irree yeroo tokko itti fidaa jedhameetii beekamaa jechuudha. Egaa waan biraa waan beekamuu qabu post piiliin erga fudhatamee booda achumaan hafuun qabamu hanga danda'ameen qoricha idilee yookaan immoo mala da'iinsa ittisu kan idilee yoo fudhatame gaariidha. Kan biraa ammas wanti dagatamuu hin qabne qorichi fudhatamee sa'aatii 2 keessatti yoo kan ol deebise ta'e ogeessa haasofsiiste ni filatama. Sababni isaa waan sun kufuu waan danda'uuf ogeessa yoo haasofsiiste filatamaa jechuudha. Egaa kanarraan kan hafe walumaa galatti post piiliin mala da'iinsa idileetii miti. Yeroo haalota armaan olii san keessatti kennama. Isa keessatti kennamuuf oolaa jechuudha. Kanaaf anis barnoota har'a qabadhee dhufe kanuma. I wish barnoota kana ni jaallattanii yaada. Yoo jaallattan immoo yoo jaallattan viidiyoo kana like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Akkasumas immoo koomentii nu barreessaa. Fayyaa ta'aa nagaan turaa.